Galanni kiyya kana aayaa faayyo galanni kiyya ishana kana maaluma shi godheetti namni tokko waa singoon ofiif waa of goote ofiif of balleessaa jirta ofiif waa hunda laaqaa jirta yaa caaltu sitti mamee akkam taatu reegaam akkam naa taatare amma daa'ima kee rabbi siif haa deebisu kamaan jenna sii deebitee dhiiftee garuu ati faayidaa tokko hin qabdu haadha akkamii akka taatee nama haa baasu teesseedhuma haasa'aa ooluun dadhabdu bakka. Karuma sagalee ajjii dhaggeeffatu karuma suura hajjii ilaaltu barbaacha malee osoo sila nama intala namaa taatee of kabachiisuu barbaadde hajjuma jedhamu kana maqaa isaayyuu dhahuu hin qabdu. Hamaasaas gaariisaas kaasuu dhiiftee jireenya mataa kee qaqqabattee soo jiraatte kun sitti dhufa. Rabbi jaalala namaa sii kenne namni kasi gargaarra si cinaa dhaabbanna jedhu diiddee ofii gadi legallegdaasi. Nama koomantuma kee jala galimee dubbisi yoo maallaqa dhabdee nutu si cinaa dhaabbataa mucaa kee biyya galfadhu yaa caaltu nungubiini maaluma sii goona siin jedhee nama meeqas si kadhata kunuu kabajaa tokko alhamdulillah yaa rabbii kiyyati jaalala namaa naaf kennite jettee bakka kee agasirreeffata tachuma taa'iti hajjiin akkashina go'ee daa'ima kiyyallee na jalaa fo'atee natti molee namichi moltuun kuni kanati ka beektu bas waan bira waan takka hin beektu. Assalamu alaikum ashama harkifuunee kabajamtoota furdoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jettanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabachaa gaa caaltuun keenya gaa akkana harkaa jirti irra aaboosani wallaahi nan marartu waa takka nan marartu ijoolleen asii koomantii jala deemtanii faayyoodhaan atilleen argatta boru atillee ilmoo argatta boru ati waan hin deenyeeti ati kanaa hin jedhinaani maal goote faayyoon hunda'uum osoo qabdee harka ishiitiin itti kennite faayyoon hajiitti hedduu tokko itti gammadani maali yoo jettanii amata guutuu isiniin kun wajjin iyyitanii wajjin mataan isin dhukkubsate nama meeqatu ishii gorsa namaa diddee kun amma akira hajjiin mucaasaa fudhate egaa maal godhu mucaa daa'imti kansaati maal badii qabdi faayyoon dhugaafi jetti abbaadha fudhate immoo maalirraa hir'ise gaafa duraarree deebisee fi ishiin achi teessee kan legallegdu halkanii guyyaa dhiisi yaa caaltu manuma sanaa bayii mana jijjiirradhu jedhee nama meeqaatama itti uumaa naman dhageessu maal gochuuf hin danda'ama waa tokko gochuuf hin danda'amu baga fudhate ilmoosa baga osoo fudhatee biyya galfatee mucaa warra isaatti yookiin warra ishiittuu geessee kenne kunillee kaslaanni maal guddisaa miti ilmoo ishiidhaan kadhatuuf deema garuu immoo kan hojii ishee argatte amma achi teessee maaloo ana cubbuu meeqa keessa na galchite wallaahi caaltuun ijoolleen baay'een atillee boru waan si qaqqabu hin beektu jiruu namaa keessa hin galiini boru siifis waan dhufu hin beeku maaltu naa dhufa maal ijaan qabu moo gurraan qabu moo yoon ofii wallaale waan namni jedhe dhagaa namni tokko yaani yoo waan namni siin jedhe dhaga'u yookiin immoo waan ofii keessanii beekumsa ofii ofiitti fayyadamu yoo ofii wallaalanuu nama dhaga'u intalli ishiin kun kaslaanni namuma takka dhageessu halkanii guyyaa hiraaru iyyuu asirraa jechuudha. Na hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa namni tokko ani beekaadha hin jedhu bara namarraa garuu waa hedduu baratuu dandeessani ishiin kun waa takka namarraan barattu ofii ishiitii waan gootu achi teessee halkanii guyyaa akka nama lasqaadhaan hudduu ishee achitti gadi lassaqanii mana sana keessa teessee hajjiin na jalaa fudhate faayyoon maal si goote nda'uun faayyoon si gargaartee si cinaa dhaabbattee malee maal si goote itoo nama tokko nda'uun kana daran si godhu turan faayyoon si cinaa dhaabbattee akkatti ishiin tumamaa jirtu halkanii guyyaa akkatti dararamaa jirtu namuun beekna nuuna warri magaalaa kana jechuudha. Amma immoo isa gargaartee cinaa dhaabbattee galanni kiyya kana aayaa faayyo galanni kiyya ishana kana maaluma shi godheetti namni tokko waa singoon ofiif waa of goote ofiif of balleessaa jirta ofiif waa hunda laaqaa jirta yaa caaltu sitti mamee namni sitti nimiin hin jiru garuu hin dhageessu asiin hin dhageessa asiin gadi naqxa kalaasa tabbaa manaa kee ni jaalatta maaliif nama sodaattee maa nama saalfattetti deebi'iiti akka kee duritti si haatumu halkanii guyyaa mormarra si dhaabbate jechuudha hajjiini maali yoo jette wallaahi jaalala guddaatu keessa kee jira hajjiif jechuudha maali ati achitti namni waasi hidhammoo achi akka hin baane jedhee namni waasiin jedhe jiramoo nama waasiin jedhe baatee seeratti himattu namni kunoo seera mataasaa qaba borummoo namtitti qawusii sanaa sitti gadhiisee amma lubbuu keessii baasisa silaa naman dhageessu amma daa'ima kiyya fudhatee hajjiin maal godhee hajjiin ganaa lubbuu keeyyuu fudhataa yaa caaltu gad dhaabbadhu siin jennee dadhabne ka akkam taanaree billaa aleeki mee maal goona amma baanee kunoo muudii si qabachuu kalaas
Ijoolleen kaslaan akka ishee jala deemanii akkanan jedhiina ishiin jaalattee miti ishiin akkas taateetu maal taate reega jaalatteen taane maaltu maal ta'e mee maali dirqama qabdi moo haadha ishiitu hajjii kana guddisii harma naa hoosisii yookiin waa qallaba naa baasiif jettee haadhatu ishiidhaa dhale ilmoo ofiitu namni yoo rakkate bar ilmoo ofiitu hin gata kun yookiin ilmoon taane yookiin ofiin taane achi teessee legellegumatti buuse mucatti afaan kana garaa kana keessa baatirii wayii akkana waa naqanii halkanii guyyaa teessee sagalee hajjii akkana dhaggeeffatte teessee massaxamtee bakka hajjoo kiyya sagalee isaa dhagaa jira yaa rabbi yoom walitti nu araarsitaa jette sagaluma isaa dhagaa oolte maa bilookko ofirraan gootu waama hajjii kanaa lafaa kaasuun dhiiftu bakkuma hajjiin hin jirreen fagaattu ishiin bakka hajjiin jiru sana akkana tan jaabbabdi malee irraa hin fagaattu kijiba baga sirraa fudhate ilmoo baga fudhatee deeme bakka fedhe soo inda'u fudhatee baara kana ce'ee ani hedduu tokko gammada omaa faayidaa hin qabdati ilmoo keetiin taane ofiin taane maallaqa keetiin taane mana keetiin taane hajjuma kana maal mararsiifattee jala teessee naale gellegdi billaa aleekum kanaafiyyuu ani jireenya akkasii jiraaturra namni du'ee dachi kanatti dabalamuu shidhaa wayya caaltuun nama jiruu gadi nama du'ee oli jireenyi ishee maaliif immoo ofii of kooti kana guutu namni ishii darare namni ishii waa godhe hin jiru si gargaara deemi biyya kee gali ani hin galu akkamittiin bishaaniin hin galu hintu akkam goeen biyya kaataa inni kiyana jalaa duuti yoo taate karabbi sii katabe osoo karaa deemtu kuftee duuta xiyyaaraan deemte bishaaniin deemte maaliin deemte maktuubni kee rabbirraayu kana tokko inni kaan immoo maali jalbaan hin deemtu kun ijoolleen xixiqqoo kasii gadii namtitti hagana geessu dhiisiiti ijoollee xixiqqoo sii gadii biyyarraa bishaaniin dhufti hin jiraanna yookiin hin duunette kun immoo jalbaan birrii kee kunoo warqii kee hajjiitti gadi rafarraftu sana gabbaafte maaliif hin deemne biyya kee maaltu si qabe paaspoortiin qabu mucayyoon koo paaspoortiin qabdu akkanuma legellegaa oolte halkanii guyyaa maaltu si legellegsiisa karaa hin deeman hin dhibu soo nama dhugaan deemu barbaadde lakki hin deemu moon taa'etti magaalaan sanaa guddaadha Sa'id kunoo uummata fuuldura taa'ee maasiin jedhe gaafa dura asumaa bahe magaalaa kana keessaa adanii dalagaa sii soqaa mucayyoo kee faana taa'ee yaa caaltu borummoon boossa siin jedhe si gorse laa'an hin deemu mush magaalaa qayyarachuu miti manuma sana gijjiirradhu jennee meeqatama sitti mee nama meeqa dhufee si kadhatee bahi mana sana atuusoo waa takka isa cinaan dhaabbatiin abdiin kun waa meeqa siin jedhee lakkii caaltu bahi mana sana hin miidhamta siin jedhee dadhabe abdiin himta of hin taane kun siif waa meeqa sii ta'aa ture garuu ati kana feetaa teessa kana nyaatta ka maal godhuretti gowwaan jedhani ka niitii keennaniin jennaan galee niituma isaa dhaanadhaan gowwaa waan ta'e maaliifuu nama alaan danda'u ati immoo amma deebitee faayoon osoo baafteeyyuu mucatti gurguratte irraa bareeda waa dhalte haati dhaltee hin yaanneef daa'ima kiyyan jenne waan jenne akkuma ta'e taateellee maallaqa meeqa baaftee daa'imuma kee warratti galfatte osoo ati safaanaasii gadi qaajja'aa oolte aadiidha daa'ima keetii yaanne bara daa'ima jidduutti olii gadi ooftanii maalibbo cubbuu sodaadha daa'imni sammuudhuma daa'ima kanaafuu mee namni yaada jira siin ofii yaaduu namtichis sharbakkaan kun waa meeqa godhe kun huccuu keessanitti waa dibee ofitti siin maree akka bofaa isa jalaa naftan akkam taaturee gaam akkam naa taatare amma daa'ima kee rabbi siif haa deebisu kamaal jenna sii deebitee dhiiftee garuu ati faayidaa tokko hin qabdu haadha akkamii akka taatee nama haa baasu teesseedhuma haasa'aa ooluun dadhabdu bakka karuma sagalee hajjii dhaggeeffattu karuma suura hajjii ilaaltu barbaacha malee osoo silaa nama intala namaa taatee of kabachiisuu barbaadde hajjuma jedhamu kana maqaa isaayyuu dhahuu hin qabdu hamaasaas gaariisaas kaasuu dhiiftee jireenya mataa kee qaqqabattee soo jiraatte kun sitti dhufa rabbi jaalala namaa sii kenne namni kasi gargaarra si cinaa dhaabbanna jedhu diiddee ofii gadi legellegdaasi nama koomantuma kee jala galimee dubbisi yoo maallaqa dhabdee nutu si cinaa dhaabbataa mucaa kee biyya galfadhu yaa caaltu nungubiini maaluma sii goona siin jedhee nama meeqas si kadhata kunuu kabajaa tokko alhamdulillah yaa rabbii kiyyati jaalala namaa naaf kennite jettee bakka kee agasirreeffata tachuma taa'iti hajjiin akkashina go'ee
daa'ima kiyyallee na jalaa fo'atee natti molee namichi moltuun kuni kanati ka beektu bas waan bira waan takka hin beektu. Ijoolleen as jala deemtanii qaajjoftanillee anallee na arrabsa. Akkanuma akka ishee abaarame nama arrabsa barka caaltuu kana. Ani garuu haadhadha. Haadha ta'ee baay'eellee murteessuun barbaadu na aarsiteetu. Hojii ishiin na aarse. Namni yeroo hunda wagguma guutuu akkana harqaa taa'e faayidaa tokko malee. Amma daa'imti kee fudhatamte eenyumaa sii godhare. Ammas garagaltee faayoo shituu na jalaa fuushishee walta baabbaltanii na jalaa itti kennitee ufteere. Hunoo ishiinuu deebitee muudii qabatti. Faayoon miskiinummaaf malee maal mojiyyuu shiyyoof itti galchite jedhama. Faayoon garuu homaan beektuuf malee osoo nama kaanii kun akkuma gaafa duraa namtittii mujriima sana si baafachiisti turte waa si goote. Garuu mucattiin alhamdulillah nama rabbi sodaattuuf iyyuu mazluumadha. Rabbiin siif haa laaffisu caaltuu keenyumaa waan isin jennu hin jiruuti. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya egaa jireenya akka caaltuu rabbi isiniin kennin ijoollee hireen arganneef hiree akkas jallata rabbi isiniin kennin yookiin ofirraa niiktu yookiin teessee akkuma ishii durii tumamaa hin jiraattu teessee amma har'a immoo ka addaa ka boo'icha nu dhufte rabbi siif haa laaffisu habibti. Silaa tuffii namaas qabdii bitti bilbilan kaaftu yoo itti manis ishi malee kana kun sana akkas ta'e jettees baafteen himattu namatti ani keessa ishii kana waan jiru rabbi beeka. Kanaafuu gaa rabbi waan ishii akkas godheef akka nama abaarsa qabu rabbi irraa haa hiikuu isiniin jechuu barbaada. Galatooma egaa warreen nu arrabsitanis nu arrabsaa jabaadha. Nu dubbiin keenyatti fufaa jechuudha waan addaan citu hin jiru. Warreen nu jaallattan immoo nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Baay'ee.